Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamma harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota baatii Piriis. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jecha hangafoota oduu. Shira Abaa irratti qophaa'e Inter Oromoo Daayilenj maqaa Inter Oromoo Daayilenj jedhuun dhimma lafa walqixxaatii fi raayyaa ilaalchisuun bulchiinsi yeroo Tigraay gaaffii qabannaan karaa seeraan haa gaafatu jedhe naannoon Amaaraa. Shira Abaa irratti qophaa'u gara oduu keenya bal'inaatti isin ceesisna. Shira Abaa irratti qophaa'e Inter Oromoo Daayilenj maqaa Inter Oromoo Daayilenj jedhuun leencoo laataa Shira Abaa irratti akeekan torbee dhufuu eegaluuf jira. Naqarsa qabsoo bilisummaa Oromoo leencoo laataa shira maayii Abaa irratti yaaluuf walgahii waamaa jiraachuu bira gahamee jira. Leencoo laataa Diimaa Nagahoo fi fakkaattonni dirqama PP irraa fudhatan torban dhufu walgahii iccitii guddaa gaggeessuuf sagantaan qabame keessaa tokko Bishoftuutti gaggeeffachuuf namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'e waamanii jiru. Gantuu leencoo laataa fi waahiloonni isaa balbala cufannee waa'ee Abaa irratti mari'annaa jedhaa jiru. Bu'aa walgahichaa Abaa jijjiirra jedhanii saganteeffatanii jiru. Bitooteessa 6 bara 2021 fi Bitooteessa 7 bara 2021 garee ergamtuu diinaa yookaan PP Araarsoo Biqilaa Toleeraa Adaabaa qajeelaa Mardaasaa Atomsaa Koraa Daabaa gaggeessuuf shira xaxame. Cichoomina sabboontoota Oromoon fashalee jennaan tooftaa haaraadhaan shira Abaa irratti banuun walgahii karoorfamedha. Leencoo laataa umrii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu irratti hojjetee lammiileen Oromiyaa jaarsa summii kana bakkuma argametti waan isaaf malu kennuun murteessaadha. Shira namoota kanaan lubbuu ilmaan Oromoo waggoota 40 oliif wareegamaa hin malle baasaa jira. Shira Abaa irratti gaggeeffamuu dhaabbachuu baatullee kaayyoo fi akeekii Abaa lafa qabatee waan jiruuf laallisaa deemaa diinaa olii saba keenya leencoo laataa fi Diimaa Nagahooti. Warri amantii rabbii ittiin nu kadhaa warri waa ofii harkaa qabdan immoo ibidda tokko nu barbaada. Wareegama hin malle baafamaa jiru sababuma namoota kanaa lammaniif caasaan isaan diriirsan maallaqa PP irraa guuranii gantoota garaaf bulanidha. Shira xaaxaa bultee oltuu kaayyoon Abaa maamii tokko malee miseensota Abaa fi lammiilee Oromiyaan galii gahuurraa duubatti akka hin deebine muuxannoo waggoota 40 argaa turte ragaadha. Gantootaa fi jaalalloota garaa dhaabama malee qabsoon bilisummaa Oromoo hin dhaabamu. Injifannoo uummata Oromoof. Irbuu shaniigaatiin. Tigraay gaaffii yoo qabaate karaa seeraa haa dhiyeeffatu jedhu naannoon Amaaraa. Dhimma lafa walqixxaatii gubbaatti Bitooteessa 5 bara 2021 dhimma lafa walqixxaatii fi raayyaa ilaalchisuun bulchiinsi yeroo Tigraay gaaffii qabaannaan karaa seeraan haa gaafatu jedhe naannoon Amaaraa. Bulchiinsa yeroo Tigraay lafootti